jirtu ummat qashtina genni keessan badhaadha baga ayyaan guddicha ayyaan irreechaatiin nagaan isiniin ga'i guyyaa irreechaa jechuun jalbultii irreechaan waliin kabaju barbaaddu raachuu deema sinaan jeeqini fulbaan diddama konsertii guddaa goofarin dhiyaate waliin biiraan sponsor ta'e irratti hirmaachuu yoo barbaadan artistoot keen artistoot jaalatamoo Qamar Yusuf guutuunis jira bar haadha manaa saafan guutuunis haadha manaa saafan dhufa guutuu abarraa haadha manaa isaafan performance tolchanii yeroo duraatiif asitti jechuudha Dinqisaa Dabalaa George Abbu Natsaannet Sultaaniif artist Faaxee waliin shaashaa jechuuf qophaa'a Wiixatirraa kaasee gurgurtaan tikkeetti jalqabama nurraa hinafinaa koottaa waliin bashannannaa ayyaan gaarii Asmeen jiraman qophaarta moo irreecha akka geen birree deemnu maal eenyu tafarreecha oromoon irreecha fujiramoo isa nama fujiraa sin jenne garuu jala bultee ayyaana isa kadhatu beekta eessa dhangarii manuma keenyatti dabarsina ka hin dhageenye mooti maal konsertii ajaa'ibaa jala bultii irreechaa tan oromiyaa finfinnee giyoonitti qophaa'ee jira sin jechaadhaan bar ani badii eenyu faadhufamee achirratti kanas beektu Qamar Yusuf Dinqisaa Dabalaa Maaramee Harkaa Onnattuu George Abbu Guutuu Abarraa Natsaannet Sultaan Faaxee Ayiniyaa maarree jala bultii irreechaatti hoteela Giyoon Finfinneetti artistoota keessan qaqqaalii faana Shuwaa Bashaa jenna baga geessan baga geenye irreecha gaarii